Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota tokkeetu marti keessanuu viidiyoo biraa qabadhee isin dhufee jira. Yaa dheeraamti gabaabduudha. Wantoota naannoo manuma kiyya keessatti kunoo lafallee hin qabaanne wantoota akkanaa bakkee hoo qabaattanii daaraa itti buuftanii waan akkanaatitti hojjetuu dandeessan jechuudha. Kunoo isa kanaadha. Yaa diqqoosii dheertumamaan jettu gabaabamti haga asiiti balbalaa barri kiyyaarratti jechuudha. Kun timaatimiinuu naaf bilchaatee jira. Hammi bilchaatu kuuwwan ganaa ka ababaa waasaarutu jira. Akkasuma immoo kan dhalee hin diimannetu jira. Kunniin kunooti hidhaa barbaadee jira garuu hin aanini. Asitti akkuma argitan akkanatti qaxxeedhamee hidhamuu qaba. Garuu yeroodhaaf muka hin arganne hin isiniin jedha. Akkasuma immoo kun as keessatti ka bilchaate isiniin mul'ata jedhee abdiin qaba. Kunoo as keessatti bilchaatee jira. Egaa timaatimii barbaannaan baay'eetumaan gaaruu fuudhee nyaadha jechuudha. Kunoo naannoo kaniitillee diimataa jira. Mammagaalateera kan diimates jira. Akkasumas karaa kanaanillee dhufnu akkasuma kunoo kunis asiin diimatee jira jechuudha. Waan bicuudha yeroo dhaabu garuu hagan irraa argadha hin jenne wanti lafa dhaabanii waa baay'ee namaa kenna. Kunniin naanaadha kan irra fayyadamee kanneen akkasuma dhiisee daraaree jira. Kunuuti akkanatti yaasaara akka jiru akkuma agartan kana kunuu baay'ee yaasaa jira. Akkuma argitan kunni kan ganaa yaa'aa jirudha. Ka danda'u diqqoo muka gaggabaabbate malee tanaan dura yeroo inni xiqqoo lafaa dhufaaru akkanatti hidhee tureeyyuu garuu isarra ol darbee jechuudha. Ammallee hidhaa biraa barbaada. Kanatu bareeda hidhamee muka isaa qixxeedhaa hidhamee oluma deemaara jechuudha. Akkasuma asitti kan argitanii timaatimii kana aduudhaaf akkana godhe samoon duraa tokko aduun badaa ba'ee ture nu biratti akkana na jalaa xabbasee jechuudha. Gonni isaa akkasumatti jira. Timaatimiin akkana jira kun uumaa rabbii lakkuudha jechuudha. Inni kun kophaa ta'e inni kun walitti inni kunniin lamaan walitti asitti immoo qaccee jedhama yookiin qaariyaa jenna nuti afaan birootiin immoo afaan oromoo ta'e afaan birootiin qaccee jedhama. Isaadha jechuudha. Naannoo duwwaa kanneen argatan qayyee sirii tureyyuu irraa nyaadhee fixeera qayyee sirii jechuudha. Akkasuma asitti shunkurtii isa baaroo jedhamtu sanidha. Afaan biraatiin hin beeku. Afaan keenya araangalle jedhamti. Kunniin katanaan dura itti dhaabee chigginya irraa buqqisee asuma kaa'ee jira. Inni kun ababaadha garuu amma yeroo isaa darbeera waan ta'eef inni gubataa jira. Kunniin ka ganaa asii argitan qaariyaadha. Tanaan dura facaasee dafee hin baane. Kunniin asitti qaariidha jechuudha. Asittis tokko timaatimii kana jalatti hin jira. Kunis akkuma kaanii abaabuu heeda. Kana fakkaata jechuudha. As bichaadhaa miti naannoo gamaatitti isin qaba. Asitti immoo lafuma waa tokko hin qabu. Achitti isa zukunii jedhamudha. Bakka sanii keessa seenne achi immoo qayyee sirii ture. Irraa nyaadheeraa hodhakkaa akka duwwaa isinitti mul'atu san dinnichaa ture keessaa fixee jira jechuudha. Kunniin timaatimii akka jiru daraaree jira. Kunillee garuu guddina barbaada. Hidhaa barbaada. Kufee jira. Baay'ee daraareera. Kufee jira jechuudha. Kan diimate isin qaba. Tokko irraa fudhadhee irratti fayyadamee jira. Hamma timaatimiin kun jammare gara afurii tokko irraa fuudheera jechuudha. Kan diimate itti fayyadamuudhaaf sunniin na jalaa kukkufee jira. Hunda isaatu ol qabee akkanatti kaasaa. Kunniin akkuma argitan kunoo mammagaalataara jechuudha. Kan diimate jira, kan mammagaalataaru jira. Kunniin ganaa kunoo daraaraa jira. Kun indoon bareedaa yuqattedhe girgiddamaa intini kana isuma kanaan qabatee deemaara jechuudha. Zukunii lamarraa nyaadhee jira. Keessoo seenee yeroo biraa isinitti agarsiisa. Ammaaf kun nuti kana fakkaata jechuudha. Gibbii keenya keessatti waan bicuu takka hodhabde waan guddaa irraa argatta. Yeroo shigginyi timaatimii mana kan kootiin nyaadhu isuma san fuudhee dhaabee jechuudha. Kun amma akka jiru yaasaa jira jechuudha. Yeroo akka jiru baay'ee yaasaa jira maashaallaadha. Innaa kana fakkaata yeroo biraa immoo kulfatti seeraa waa hundaayyuu waliin daala akka dhaabii sarraa ka'ee jechuudha. Maashaallah rabbiin nama barbaadu haa godhu bareedu jechuudha. Innaa isa kanneen fakkaata. Akkanatti naannoo keenyatti waan qabnu dhaabbannee irraa fayyadamuu dandeenya. Galatoomaa waan na wajjin turtii gootanii fi